dhalaadhaa isin warri dhalaadhaa. Nama jaarsummaan gartee diinaa wajjin qabee isin hidhee isin fannisee ilmoo sirraa fudhatee ilmoo teetittis roorrisee sittis roorrisu. Jaarsa dhiiraa kun. Jaarsa miti. Hayyee isintu sirrii miteettaa jechaa jirtan. Akkuma sirriidha. Warreen gola addunyaa keessanii salaamtaa fi arrabaan abaarsaaniis nu faana jirtan jechuudha. Nu hordofuun hin dagatina. Akkanumatti jechuudha lola keenya itti fuuna jirra. Maal yogguu loleen dhugaadhaan mudirree waraanaatiin bakatti waraanaa jiru kuni namuu garagara bahee jechuudha diina walitti ta'uudhaan obboleessaa fi obboleessiin yogguu gartee diina walitti ta'an dhugaadhaan immoo akkuma alagaatti walaalan jechuudha. Amma dura lola keenya sun eegallee lola keenya itti fufnee jirra jechuudha. Anis maaltu na eegsiise kun akkuma agartan gartee jechuudha. Mee mara takkaasatti ummata kana bikkatti baddee fi akkaataa gartee takkaa turtees wanta kana dubbadhuuti waan keessa jirru ba'anii sitti nama jechuudha. Arraan tana ani gaddaan narraa mul'ata ani garuu waan hin dubbadhu ta'e naasoo walii wallaale laffaatii xiyyaatu laffaatii bilaash na harkaatee maaliif dhumaan qoradhaa naasuu takkaan gaggabee anii fi wallaalee namni bishaan irra guree na kaase sababa sanii hojiin itti jiru hundi facaasee dhufe jechuudha. An bakka takka taa'atiin diinagdee baasee isaan kan akka gartee jira kana hundi dhufu yeroo hundi isaan kun dura mahuu qaban isaan mahuu qabna jee abdiidhaaf abdii fuudhee obboleettii bira geessee waliin tattaa'u jiran abdii isaatiin deemee dalagu jiran namni kun dalagaa ati maal osoo rooroon isin jirtu dalagaa maal dalee iddoo kanaa jiran taate diinagdee malee wanti akka sochootu paawarummaan kunu yoonii fi waan baafattu qabaatte namaa socho'a. Kanaaf bakka abdiin jirutti leenca naa oliitti inni leenca ittiin beeka. Kanaafuu diinagdeen dura dhaabbachuun qaba jeetee walitti dhisee biraa dalagarra jira jechuudha. Kanaafuu arraan tana abdii obboleettii diina dura dhiisee wannummaan inni dhufee itti dhiisee fiigee baafatee mana kana nagee han taa'uuf tunuu hin jirtu. Maaliif garuu warra silaarratti akka dubbatan ammoo saree wal nyaattu bineensa walirraan aatuu jedhaniitiin ifuma keessa dhugee taa'u jira malee har'aas ta'ee borus gadduullee hin qabu injifannoon qababuun dhiiraa qabama waan leenca taateef qabamte an duraan isaan viidiyoon xiyyeetanii na waraabee abdii fi kimiyaa hin dhaqqabne ture. Jarra isin harka jiru san dhiisaadha jarri badaan viidiyoo keessa seentanii yoo dhageeffattan taate jarri badaan ittiin hamaadha formaateedhaa fi caalaadhaan jechaa jiran. Awwaalni si jiru dhugaadhaan moo haalli dalagamees dalagame. Ana obboleettii biratti hafeetiin akka obboleessaatti bira dhaabbadhee jechuudha. Waa hundaa gaafa isa rakkattee ilmaan jalaa guranis awwaalaan baqaatti dhagee jechuudha. Amma deemetta dhugaadhaan moo nallee qabuu hin danda'an yoo nama gartee gosoratti nama dhiisee haleetti nama darbee nama biraa deemuu miti. Maaliif an bikka nama siyaasaa fi godhee jechuudha. Haa ishiin qabamtu garuu tana booda gammachuun gartee aartii tun akka gartee gaddatti jijjiiratus ni beeka. Atilleen eessatti hanga amma dura turte meeti. Hanga amma dura kana eessatti narraa qaqqaalu jechuudha. Namni dhugaadhaan jeeldee yoo dalagu jiraatte. Abdii wanni isin sochoosaa jiraatuni galii isinitti galchaa jirtuni lafaa baatee dhuftee yoo nammaare malee. Lafaa kana maaramtee dhufti. Lafaa baatee dhuftu. Osoo duba jiraanne hanga gartee manatti wayii qabamtanii uummata adabu jirtan kana eessarraa galiin turu isin seenu jirti. Kimiyaa tana jarra waa'ee kimiyaa kanatti. Awwaalni isin jiru. Ijoolleen teessa gartee amma asirraa erginee gartee deemaati oduu guuraati akkanatti furmaatee fi gartee adawwii teenya bikka isaan jiran laalaa jennee erginees takka kun amma isaan irraa jechuudha. Afartaa dhageessaanii anteensi jechaa jiru dhugaadhaan immoo hanqamma duraa dhugaa diina duratti wal dhibeen deemne diinni tireenyaanii bakka ayisin itti deemee dhaqinaan jettee sababa gartee ati na dhalaasiin guyyaan dubbatan gartee nama dhuftu waan nama afaan deema afaan hin deeman. Ajaa'ibaan si toora abdii keenya. Ayyee. Ani itti gaafachaa jira. Godhiin isaan nu godhaa jiran tun ijaanuma keessa jirru kun uumaa deemu jira malee akka isaan nu godhanitti goonee kafalachaa hin jirru bara. Hin jirru bara. Harku jirta moo hin jiru? Ittiin jiran. Kaarabaa hundaan waan nu godhin hin qaban beekatu. Amma immoo dhageeffadhu viidiyoo takka harkeen ture mallee jechuudha. Ayyee. Liphii jechuudha. Inumaa akka isaan itti gartee kimee adabu jira. Dhiirti jaarsi gartee jaartii ofii akkasitti adabuusan. Ayyee. Ani uummanummaan Oromoo kunuu jireenyi isaa kunuu akkanumaa Oromoo irraa maan uumtaan teettu qabaman. Gubbaan irraa magabachaa jiru. Viidiyoo taasise geessisantu amma waan kan sagartee jechuudha. Ayileen telefoonaan waan takka namni gisee qabame booji'ame kabajaadhaan ta'a. Isinuu akkasitti huccuun irraa uwwistanii wal hunda fuusuu jirtan. Kabajaan adabbii godhuuf ittuu hin jirtan isin. Isin bineensa furmaatee jechuun bineensa gaaraati.
kabajaa isii bira jirtu mata galee akkana tolummaan kursii takkaan fuutee tolummaan afaan dhageessa tolli isiin ta'u arrabmoo qixaadhi gartee timiyaan qixaadha jettee gartee akkanatti maantana isii qixaadha jirtu kuni garuu booddee waan isiin gaduu teessuuf ni mul'achi. Namoonni sheenaan attoo jiru. Ni mul'achi. Gabaabtoonni sheenaan attoo jiru. Ayyee. Gartee jawaadee wanni inni na godhe. Awwalan. Qacaalaa itti diree bultii tan akkan taltana hiikee akkana dararu ka godhe. Awwalan jechuudha. Ayyee. Jawaadeedha. Lammada kan hatafee ilmeedhaan na diree. Akkasitti siis qabanii fidanii gartee sadarkaa kan duratti uumti jaartiin durra babbaasee ija jaartii isaa duratti namni dhalaa dura beekamu namoonni tuubeera. Abshir dhugumaan. Kana hunda kan godhu jiru jawaadee awwanni fi gaabbu jiru ni fi sheenoo jiru dilee isin qabdanii viidiyoolee isin mareen ture. Dhugaa. Harka biraan qaqqabini isirraan fagoo jira silaaniin dhufa abdii jawaadee sallikkinnaa adabiin siin jee sagalee see kaayee beekadhu viidiyoonni waraabee qaba. Kanarraa wanni ni fi gaabbu jiru akkamitti osoo nan jawaadee harka nagayaatiin dhufeen qabatiin gallakkeeffamaa takka jee jawaadeen gallakkeeffamaa fi isin dhufanii jechuun isii qabu lamana taatee beeku. Jawaadeen amma gallakkeeffamee ta'e miti. Awwaan dalageetiin jawaadee akka godhee gadhu. Jawaadee yoo inni gartee du'ee qabrii harka jiraan qotuu taabanis. Ni beekami san godheetiin waa hundoo qaxatee jira jechuudha. Wanni gartee dura inni gartee irra buruutaa jirus haarraa meesiree jira. Dhageessaa. Arraas wanni amma si jechuudha jechuudha. Kana isaan kun isiin tuni mee manni gaafatamaan keenya jechuudha biyyoota na. Beekaa. Maaltu dalagame jeetiin gaafadha jechuudha. Eenyu wajji wal qunnamtanii jeetiin gaafadha jechuudha. An nama tokkollee wajji wal qunnamne guyyaa isheen sirraa deemtu suura furmaatee yoo tanaati yoo gartee akkasii qabda isiin yoo gartee fuudhee jeetiin. Atoo wayisi kan jeetiin wanna godha jechuudha. Wanna kanan garee jeetiin naqaati jirti meeshaa. Laa isiinis qoratama qabdi maaliif yoo naan jette waatti kana ni jiran jarri kun boon deema. Nyaachisanii jireessisu waan nyaatu. Nuti yoo namni asin nafa kun jiru kun namaa miti yoo bilisa jira. Haqa jiru saniin ati nama dhalaati harkasitti hin babbaafnu waan agarte. Dhuguma saniin gartee gocha isaa sirra raawwatu. Meemmaan tuna afaan keetiin. Isaatu nama jala na kaayame ijoolleen inni jala na kaayee sana hojii yaane ijoolleenis iddoo bira na hin geessin gaggara galtee wal mari'achuu jalqabde. Bakkaan sana hin geenye deebine laakiin nama wajjin waliin argine an argullee hin beeku. Furmaatiin eetoon Oromoon Oromoon isii kaameraa duubaati walitti. Niin qaxaaqataa miniin qaxaaqateesi. Niin qaxaaqataa ni qaxaa. Gadhaa kaameruu walitti abbaateetu rarraasii galchee akka galtee fakkeenya nama fakkeetti. Anamma Uummata ammaa ergee kanaa isaa dhufanii. Abdii dalagee. Hawwata ammaa dhufanii. Dabalatee jira. Hayyee. Jarri waan kana dalaganiif akka nuti wal dhoynuudhaaf nuti garuu wal hin dhoynu waan takkaa jira matanii uummata Oromoo kan dhaammachuu ta'u. Hayyee. Viidiyoodhaan lafaa qabata ragaadhaa jechuudha. Uummata wal miidhuun faayidaa nuun qabdu. Ergaan an ergee beekadu jawaatee fi furmaateedhaaf caalatti. Jaran isinis lola dhaaba. Obboleettii seenaa qabata. Sheekha hundee Ameetiin. Gartee waan si jiraatanas ana kafayyifatu wallaanfatee. Siirii tanaas irraa buusee akka nagayaatti hawaasa nagayaa taanee jiraanna. Akkana wal miidhuun tunu bu'aan hin qabdu. Dhaabbadhaa isin lola kana dhaabaa roorroo isii irra deemtan dhiisaadha. Isii miidhuu dhiisaa san booda isiinaa isirraa qabaa jeen ergadhe. Inumaa jechiin akkas jee ergadhe san inumaa tanuma isii ajjeesiisuu gootee hojii barate. Ni kadde fuula uummata Oromoo duratti waan kaa'inummaa wal miidhuu siirii walii godhuu ilmaan wal jalaa fuudhuu. Amma karaa lubbuu wal baasurra jirra jechuudha. Kanarraa ani uummanni Oromoodhaa waan naa beeku qabdan. Ammaan booda sagalee waan takkaa komentii waan takkaa dhaga'uun qabu. Ragaan qaba viidiyoon isin bira jirti. Waan inni hojjechuu taa'us arrarraan kaasanii harkoofte jeteessanii. Gosh nuti akka hoggu tokko baanee qabti adda yaasana akka waan gartee adda baanee seetan. Nuti humni teenya akkuma duraan gartee qopheeffannetti lafa jirti. Dhageessaa dhageessanii uummata keenya ani garuu wanni isin jiru sanarratti illee osoo isin balaaleffannu hin taane jechuudha. Abdii fi afarsaa fi kana badaa jechuudha. Baddiin badduudha isintu warra siin jettanii warra jirta. Tasaaniin beeytan jechuudha. Tasaanii sana gaafa gartee ol baafnee isin mul'ifne isinuu hanga nama baartanii fi hanga gartee nutti mufataa isin kan jechuudha. Deebineeti ifitti gaabbuteessan. Amma dhageessan iyyoo wanni isin jiru amma dhugaa rabbisaniin waan gartee yoo furmaatee hojii wal qunnamtee gartee furmaateetti waan himtee guyyaa san asii wasii gooteefis nuumuu dandeessan maqaatee. Waliin garreeti. Amma maaliin jeen beektaa keessa kuteetiin uummatun bobbee galee kanaa deema kanaawu irratti godheeti. Yoo gartee wanni gartee wal mari'attanii isaan dhiira fa'aa garee akka foosisan hafuudhee ergaa nuti itti kanneen akkasii galmaan. Xawwaani keessatti gartee ati beektuutu si keessa irra bastaasni keenya jechuudha. Amma siifin hima amman siifin hima waan hin godhuu deema simatti himee godha jechuudha. Si duuba deemee. Basaasni keenya torbeedha nuti. Haisaan keessatti duuba deemee sitti himu. Torbee waan isaan fanjii isaan tiroosu ta'u hiddi keenya nuti. Wal akkanatti isaanii miti guutuu isaanii akkanatti fuuneetu bishaan jechuudha. Akkana rarraafnee isaan garsiisuu teenya. Akkanatti isin garsiisuu teenya dhageessanii kan nifnee jechuudha.
Akka takkaan gooni godhu teenya arraanboota immoo isin ilmaan Oromooti miti kami kan nama gootanii waan jiru isin raadha goon qabu. Dhageessan imma awwanni amma isiidhaan madhu tabiraa takkaan naaf jechuudha. Furmaatiin maal inni dirgita bood bar telefoona dawwalteeti hogguu gurbaa jeeftan siin na fuudha kanaaf sii wal fuudha annama akka hiisan hin fuudha bineensa. Hoo nama fuutu dhabde. Arrammoo gochi ati dalagaa jirtu kun furmaatee dhageessa. Jazaan siif kafalamu ta'a. Osoo oolteen bulleen si. Bara keessaan godhu jiran bara keessaan kimiyaa godhu. Ilmoo namaa dafi ilmaan siitii wajjin qabiiti natti fiti. Kunoo obboleessiileen arraan tana sababa gartee isii kana godhu jirtanitti foormeeshinni gahee fi dalagaa sisa gadhiisee dhufe jechuudha. Namni waa lama hin dhabu eegate obboleettii afarsaa gad lakkisi. An dhugaa sitti himu jira. Keessattuu hordoftoonni dhalaadhaa isin warri dhalaadhaa. Nama jaarsummaan gartee diinaa wajjin qabee isin hidhee isin fannisee ilmoo sirraa fudhatee ilmoo teetittis roorrisee sittis roorrisu. Jaarsa dhiiraa kun. Jaarsa miti. Hayyee isintu sirrii miteettaa jechaa jirtan. Akkuma sirriidha. Amma biqilaa mee gaafadhuuti. Arraasa ma gaafadhu boru nama gaafanna. Hanqa isii gartee ulee fuudhee qaxaqamtootatti. Gaafadhumma. Ati mee dhaabbadhu isin haa qorata. Ati dhugaa jirtu san amma takka lafa kaa'ee meenaa siin jedhu. Ittiin dubbatu. Lafa haa qeessu. Ati sittiin dubbatu naa abdii siraa dhofu. Lafa haa qeessu. Laa ati manta ni dhaabbadhu. Ammaan tana dhagee mee dhabsi. Ifi waliin nyaannu mukka fulan. Diina qabnaa dhaabbadhu. Qeessoo teenya qulqulleeffanneeti. Taas booda kaameraa duuba gorfa. Barboo dildila ajaa'iba na jira itee booyi. Ammaan tana. Nama eega duuba na jira qabame maal ta'e. Rafee bulutiin jiru maal ta'e beektaa. Nuti uummata badoo baandaa sanii miti. Baandaa. Dhalaatu nuuf. Baandaa bari namaa miti bari. Ati ammoo waan jiru san dhugaa jiru. Yoo maqaa haasira jijjiirina eegaa. Dhageeffadhu yoo maallaqa nurran qaban harkan dooraa la kiyyaan. Ati immoo maallaqni isaan si kannan sanis maallaqaa miti. Yoo maallaqa beete. Yoo maallaqa beete dooraa la kan mana taa'u kanaan keessatti ol naqee afattee uffattee keessa galta. Yoo maallaqa jaalala qabaate. Ammoo arra nama kakaatta boru nama gaafa immoo ragaan si dhufe qofa si beeka. Waan jiraa nutti himte si saamaan si fira kunan. Abdii kunni jarjara harka maqaan balleessu ammas maaliif diinoo waan qabnu harka na bira sirratti sitti laatu ammoo booddee. Amma dhageessa oduu xumuraa sin dhaabee furmaateedha. Furmaatee dhageessaa waan sitti dhaabummaan. Yoo gartee ati addunyaa kanarra gartee ati jiraatte anaafisi dafiitii ilmaan kimiyaatii fi kimiyaa gallakkisi wasafaa naffiti. Gallakkisi. Amma teessee amma shubbisa jirtaami haadira san keessa yoo an baasee jechuudha. Muka jala sin galchine. Zatu fadhu tuwete. Aboo abdi. Yoo nan keematti furmaatee irraan daleyne. Abshir. Abshir. Wali baana akka gartee mana haalaatti. Anuu afarsaa. Waraana buratee waraana keenye beektaami uummata takkaa nyaata gartuun quufin caalaa fi onni faa eenyu gaamaa jettee mucaasan maqaa isaa isaa badu wanna gabaabatan. Torbee. Ilmoo baay'ee torbaasan. Ilmoo baay'ee torbaa. San guratee amma achi shibbisu jirtaami. Afarti. Amma ati okkoteen ta'e bishaan fixee jirti furmaata. Wallaahi nuti hin gaddu. Naanneen gaddu dhiiraa qabama. Leencaa qabama. Kimiyaan ni leencaaf qabamtee. Akka isiin garuu. Osoo garame hin jenne dafiiti firraa agartee lubbuu ta'eef sallimeeti. Lubbuu ta'e. Ati kimiyaa kootaami siifiin ta'e. Yoo jireenya kee fuulduraa. Barbaadde. Tiif yaadde qofa. Kilmaa dubbiiti. Tana achi wani jiraan jirtu.